Akkam nagaa jirtu ani Dr. Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a daa'imman uumamaan kittaanaman yookaan uumamaan dhagna qabatanii dhalatan maaliif kittaanamuu hin qaban jedhama kan jedhu ilaalla. Kanaan dura agartanii beektoota daa'imman tokko tokko uumamaan kittaanamuudha. Uumamaan dhagna qabataniiru jedhama. Inni kun hypospadiasis jedhama afaan Ingiliffaanii. Mee waa'ee kanaa waliin ilaalla. Daa'imni daandiin ujummoo fincaanii isaa kan alatti geessu qaama saalaa fuulduratti argamuu malu yoo uumamaan qaama saalaa jala irratti kan argamu yoo ta'e daa'imni sun uumamaan dhagna qabateera jedhama. Daa'imni saalaan dhiira ta'e yeroo fincaa'u fincaan isaa gara fuulduraatti fincaa'a. Sababni isaas ujummoon fincaanii kan gara alaatti geessitu qaama saalaa isaa gara fiixeera yookaan caafii isaa irratti argamti. Kun uumamaan isa sirrii ta'edha. Takka garuu fuulduratti argamuu dhiisee fiixeen ujummoo fincaanii kun yookaan jala yookaan irra keessa qaama saalaa irratti argama. Yeroo hedduu jala qaama saalaa irratti argama. Kanaaf yeroo fincaa'an warri kuni fuulduratti fincaa'uu hin danda'ani. Gadi fincaa'u jechuudha. Namoonni akkasii yeroo fincaa'uuf jedhan fuulduratti osoo hin ta'in gara gadiitti waan fincaa'aniif ni rakkatu. Maaliif yeroo fincaa'uuf jedhan tariitii ofirratti illee fincaa'uu danda'u uffata isaanii irratti jechuudha. Darbees akka fincaan uffata isaanii hin tuqneef hanga taa'anii fincaa'uu isaan barbaachisu mala. Akkuma dubartootaa dirqama taa'anii fincaa'uuf dirqamu jechuudha. Sababni isaas yeroo fincaa'uuf jedhan dhaabbatanii gadi fincaa'u waan ta'eef uffata isaanii irratti gadi fincaa'uu malu. Kanaaf taa'anii kan fincaa'uuf dirqaman illee jiru. Namoonni akkasii dhibee hypospadiyaa qabu jedhama. Daa'imman akkasii. Kana jechuun uumamaan kittaanamaniiru jedhama akka afaan keenyaatti. Daa'imman akkasii dhagna qabachuu hin qaban. Dhagna qabsiisuu hin qabu jechuudha. Daa'imman akkasii gonkumaa kittaansisuu hin qabnu. Sababni isaas yeroo kittaanaman gogaa fuuldura qaama saalaatu muramee gatama. Daa'imni tokko haa kittaanamu yeroo jennu gogaa foon qaama saalaa isaa irratti argamu kan fuuldura jirutti irraa citee gatameeti qaamni saalaa isaa akka kittaanamu ta'a jechuudha. Gogaan kun ammoo faayidaa qaba dhibee kana fayyisuu irratti. Kanaaf gogaan kun cituu hin qabu. Gogaan kun booda yeroo dhibeen kun yaalamu yeroo daandiin ujummoo fincaanii fuulduratti geessu sirreessuuf opereeshinii hojjetamu hin barbaachisa. Kanaaf muramee gatamuu hin qabu. Osoo daandiin kun hin sirratin kittaansisuun yookaan dhagna qabsiisuun akka dhibeen sun hin sirranneef saaxila. Sababni isaas yeroo ujummoo fincaanii kana isa jala jiru kana gara fuulduraatti fidan gogaa sana fayyadamaniiti kan isaan daandii ujummoo fincaanii sirreessanii gara fuulduraatti fidan. Kanaaf gogaa kana muruu hin qabnu, cituu hin qabu, daa'imni sun kittaanamuu hin qabu amma dhibeen kun opereeshiniidhaan sirraa'utti jechuudha. Kana sirriitti hubachuu barbaada. Yoo kana gochuu baanne gogaa sana irraa mursiisnee yoo ganne dhibeen kun yaalamuu dhiisuu danda'a. Mucaan sun umurii isaa guutuu sirriitti hin fincaa'in hafa ofirratti gadi fincaa'aa fuulduratti fincaa'uu dhiisa jechuudha. Hypospadiasis is a congenital malformation in which the male urethral opening is located on the underside of the penis instead of this tip. Children with hypospadias should not be circumcised because the foreskin, which is removed during circumcision, is a source of tissue that surgeons use to rebuild the missing part of the urethra. Kan sirriitti beekuu qabna. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala kaa'aa. Subscribe, share gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.